السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقى نجايا ولتي ديبني أن عبد الله سراج برموني كأن هرقا كان الرتيتي فتو بريفما كتا أفرفادا كان عندورا بريفما كتا تكو هنگا سديه برني برد بر أكاسم سير لغاس برن هي كاجتشو تاتيس برن مراني كو إني قدان بريفما إسين سريفت شون بريفما إسين سريتيو سريفتن wanti biraa ni dhaqqabama. Seellugni afaan Oromoodhaa keessi baaldim ni dhaqqabama. Garuu barreeffama beesikni keessan barreeffama. Ani kanin waan kana eegaleef barreeffama akka isin qabattaniif uf ilaalaa. Eessa akka jirtan uf ilaalaa. Sadarkaa kamirra akka jirtan uf ilaalaa. Namoonni sadarkaan nu oliis is good. I'm happy to sanif him gammada baay'ee gammada yaada nuu kenna. Namoonni wal vaalaansii takkaahu ammootiyyu barreeffama kana irratti xiqqoo isii rakkinni jiru sirriitti irratti xiyyeeffadha. Xiyyeeffannaan kiyya guddaan seeraa fi akkasuma hiika jechoota ulaagaa isaatii fi barreeffamaadha inni guddaan jechuudha. Har'as barreeffama qabadhee isinii dhiyaadhe. Kanaan dura dheeraa laafaas qabadheetiin isinii dhiyaadhe jabaataa qabadhee isinii dhiyaadhee jechuudha. Seera paaraagiraafii dheeraa taheen har'a ammootiyyu gabaabaa paaraagiraafii dheeraa taheen takkaahu ammootiyyu sarara dheeraa taheen isinii dhiyeesse. Qalama gogaa akkasuma waraqata irratti barreessitan qopheeffadhaa. An si'a sadihin isinii dubbisa. Kanaan dura jabaadhaan wajjin hojjetaa turre. Kan har'aa laafaadhaan wajjin hojjenna. Dheeraanis wajjin hojjennee turre jechuudha. Kan hafe ittuma deemna. Muraanni koo guddaan isin barreeffama keessan sirreeffachuudha. Okay? Kanaaf isiniifin dubbisa. Si'a sadii isinii dubbisa. Barreessaa. Hojiin keessan kanaan dura baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee natti tole. Koomantii jalatti yeroo isin barreeffama keessan lafa keettan dogongora keessanis akka sirreeffattan abdiin qaba. Ammas isiniifin dubbisa si'a sadii. Okay? Si'a sadii isiniifin dubbisaa. Barreessaa. Booddee barreeffama asirratti isiniifin lafa kaaya. Isaan wal biratti ilaalaa. Tokko. Ala bulii jedhu. Ala bulii jedhu. Ala bulii jedhu. Okay? Lammaffaa. Ati gibira kafali. Ati gibira kafali. Ati gibira kafali. Sadaffaa. Okay? Fala qaba seha. Fala qaba seha. Fala qaba seha. Afraffaa. Isa sana dumuca. Isa sana dumuca. Afraffaan isa sana dumuca. Shanaffaa. Laga haya qabu dhaqe. Shanaffaan laga haya qabu dhaqe. Laga haya qabu dhaqe. Jahaffaan muka sana muri. Muka sana muri. Jahaffaan muka sana muri. Torbaffaan nama dhama qabu. Nama dhama qabu. Torbaffaan nama dhama qabu. Inni kan xumura saddeettaffaan jechuu quba jala mure. Quba jala mure. Quba jala mure. Quba jala mure jedha. Barreeffamni ammaa kuni asirratti isiniif barreessa. Yoo kan ariifadhe isinii kan dubbisu ta'e press godhaa takkaahu ammootiyyuu dhaabaatii barreeffama kan koo itti fufaa barreeffadhaa tuqaatiniin akkasitti akka isinii deemu godhaa jechuu barbaadeeti. I hope sirriitti barreessitan jedheetiniin abdii qaba. Mee barreeffamatti gama barreeffamaatitti isin deebisa. Barreeffama kana waliin haa ilaallu. Kan an asirratti barreessuu fi kan isin achirratti barreessitan wal biratti ilaalaa. Yoo dheeressitan qubee tokko irraa hambisa. Yoo ammootiyyuu kan gabaabsitanii ulaagaa barreeffama an isinii barreesse kanaan kan barreessitan tahe brilliant. Maraafiyyuu barreeffama kanarraa mee haa ilaallu.
barreeffamni isa kana akkuma amma asirraa hubattanitti barreeffamni kunii fi barreeffamni isin achi keessanitti barreessitan sirriitti akka wal fakkaatu abdiin qaba. Maaliif akka jabaa kanaan dura waan baay'ee ilaalleetti hin bira dabarre. Barreeffamni keessan ka har'aa kuni fi kan dabre garaagarummaa akka inni qabus ni abdadha. Sirreeffattanis. Okay? Mi haa waliin ilaallu. Right. Inni jalqaba barreeffama kutaa afuraffaa jedha. Okay? Barreeffama afaan Oromooti. Okay. Let us see number 1. Ala buli jedhu. Ala buli jedhu. Barreeffamni asitti isin barreessitan ala. Kun asittis buli jedhu. Asitti dheeressuu hin qabdan, asittis dheeressuu hin qabdan. Akkanatti yoo barreessitan waan gaariidha jechuudha. Ala buli jedhu. Fakkeenyaaf amma yoo dabaltan alaa, yoo bulii dabaltan bulii, hiikaan isaati iyyuu xiqqoo isiniifis galuudha, isiniif hin galu. Nama isin barreeffama barreessitan kana ergaa dabarsuuf barbaaddan ergaan keessan sun wal faallessa. Okay? Confuse godhaa jechuudha. Okay, let us see number 2. Lamaffaan ati gibira kafali. Ati gibira kafali. Dheeressuuf ulaagaa hin qabdu. Gaafa qubeedhaan kanneen jijjiiruu barbaade takkii ammootiyyuu kanas ta'e hiika biraatitti si harkaa deemee hiika kan kee kana faallessaa jechuudha. Ati ka jedhu kuni aayin takkitii ta'uudha qabdi. Gibira kafali. Kana qofaa fi miti barreeffama kana yoo akkanatti sitti fidan kana barreessii fi miti kaayoon kiyya. Okay, kaayoon kenna kana barreessii miti. Homa barreeffamu biraatiyyuu ulaagaa dheerina isaa, ulaagaa gabaabina isaa, ulaagaa jabina isaa addaan haa baafattaniif. Okay, kanaafin kana isinii fidee jechuudha. Ati gibira kafalii. Okay, wal stoppiidha. Sadaffaa fala qaba seha. Fala qaba seha. Ammaaf gaalee wannaa ciroowwan akkasii keessa hin seenne barreeffama irratti xiyyeeffataa jira. Seerluga afaanii keessa hin galle. Okay, barreeffama irratti xiyyeeffataa jira. Barreeffama yeroo barreessitanitti bifa kanaan akka barreessitaniif jechuudha. Kan biraatillee so falaa yoo amma fakkeenyaaf asitti ka dabaltu ta'e falaa si harkaa ta'e, qaba yoo ta'e qabaa. Okay, seha yoo jedhe sehaa. No, akkanatti yoo barreessite kun sirrii tahaa jechuudha. Okay, yoo kana barreessite sirriidha. Okay, so kunis akkasii. So number 4. Isa sana dumuce. Isa sana dumuce. Okay? Isa ka jedhu kun isaa yoo jette hin ta'u. Sana yoo jette sanaa hin ta'u. Sana dumuce. Dumuce jechuun kan isiniif wannaa ta'uu danda'a. Haaraadha yaa. Dumuce jechuun hacuucee qabe, humnaan qabe. Humnaan qabe jechuun hacuucee qabe. Okay? Hacuucee qabe jechuun. Hacuucee qabe. Hacuucee qabe jechuudha. Isa sana dumuce. Dumucee hin jettu. Dumucallee hin jira, dumucallee hin jira. Okay? Number 5. Laga haya qabu. Laga dhiifama. Laga haya qabu dhaqe. Gaafii keessallee hin gala. Okay? Eessa dhaqe yeroo namni gaafate laga haya qabu dhaqe. Laga haya qabu dhaqe. Eessatti argama? Lagni haya qabu naannoo keenyatti baallee waan akkasiitti argama. Laga haya qabu dhaqe. Okay, laga haya qabu dhaqe. Barreeffamni kan kee kanatti barraa'e 100% is very good. Okay, sirriitti gaariidha. Inni jahaffaan muka sana muri. Muka sana muri. Asitti akkanatti bifa kanaan sirreessuu danda'uudha qabda. Okay, so muka sana muri. Kanatti yoo barreessite 100% you'll be alright. Torbaffaan nama dhama qabu. Nama dhama qabu. Kana yeroo barreessitutti astee kanattis nama jetteetiin hin barreessuu hin qabdu. Wrong. Asitti yoo namaa jetteetiin hin barreessite sirrii miti. So nama dhamaa astee kanatti illee yoo bira keettee sirrii miti. Nama dhama qabu. Astee kanatti yoo bira keettee sirrii miti. Qabuu jette. Okay? Barreeffamni kan kee kuni nama dhama qabu jettee yoo kanatti kan barreessitu ta'e sirriitti waan gaariidha. Pass.
Inni saddeettaffaanii fi xumuraa quba jala mure. Quba jala mure. Quba jala mure wayita jedhu fakkeenyaaf quba jala mure. So hiikaa isaa keessa hin jirru amma barreeffama keessan sirreeffachuu irratti hundaa'a jechuudha. So quba kan jedhu kunii fi jala mure kan jedhu kuni yoo bifa kanaan barreessite completely right. So it's correct. Kana fakkaataa jechuudha. Okay? Asitti qubeen tokko, asittis tokko, asittis tokko, asittis tokko. So barreeffamni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate barreeffama kutaa afuraffaa dheeressitee yeroo barreessitutti keessatti qubee akka hin daballee fi akka irraa hin hir'ifne bifa kanaan akka barreessiteetiin jecha kan kee akka sirreeffattu takkaawu ammoo barreeffama kan kee akka sirreeffattu jecha kan kee akka sirreeffattu jechuun kiyya yeroo qubee itti dabalteetiin jette si harkaa dheerate hiika biraa keessa si harkaa gala barreeffamuma saniyyuu yeroo nama biraatiif kan ergitu ta'e ni dogongoraa jechuudha dogongortee jirta jechuudha maaliif hiika biraa kenna. Hiika biraa kenna barreeffamni tokko tokko immoo yeroo baay'ee yeroo akkanatti barreessitu sirna tuqaalee itti si barbaachisa. Sirna tuqaalee si barbaachisa. You should have to use one punctuationally sirna tuqaalee isaatti fayyadamuu danda'uudha qabdaa jechuudha. It is important to know that sirna tuqaalee sirriitti beekuun sirriitti si barbaachisa. Maaliif barreeffama fakkeenyaaf amma maqaan kee eenyu yoo kan jettu tahee maqaan kee eenyu let me say here maqaan kee eenyu yoo kan jettu tahee maqaan kee eenyu you should have to be mallattoo gaafiidhaan barree fuuldura kaa'uu danda'uudha qabda kuni gaafa san sirna tuqaalee dhaqaa jechuudha so barmoonni keenya har'aa kanarratti raawwata hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha. Hordoftoota chaayinaalii kiyyaas ta'e isiniin haarufti har'a nutti makamtan subscribe share comment like gochuu hin dagatina subscribe wanti gootaniif barmoota haaraa akkasuma yaadota biraatis haadha qabannee gaafa dhiyaannetti kallattiidhaan isin bira gaya you can enjoy on it thank you very much I'll see you next time bye.